Adan Hassan Boorana Aanaa Waacallee magaalaa Weebitti dhalatee guddate. Kutaa 9 kan baratu Adan jiraattota aanaa isaatii fi balfarraa baayoogaazii qopheesse anniisaa elektirikaa maddisiisuudhaan jiraattota naannoo isaa jiran gargaaraa jira. Baayoogaazii irraa elektiriika maddisiise akkasuma olla keenyaa raamsee gandi keenyaa nama 37 hojjadde jira. Qarqaa fa'aa dursi jalqabe sagal jira. Amma immoo bal'inaan mana 36 jira. Yeroo hojii jalqabe rakkuma uummata hiyyaarra kan ka'e uummata hiyyee kun akkamiin dukkan keessa ba'a akkamiin argaa jedhee hojjadde hamminni dukkan keessa ba'e namoota hedduun gammadanii mootummaan naannoo keenya na badhaase suni abdii guddoo horadde jira. Adan jiraattonni magaalaa inni keessa jiraatan amma guddoo gammaduudha erga jedheen booda armaduubas hojii ibsaa baayoogaazii kanas itti fufuu akka fedhu hime. Obbo Jaldeessa Tuutee bulchaan Aanaa Waacallee wanni Adan hojjetaa jiru bu'aa jiraattotaaf kennaa haala inni itti jiru yoo ibsan akkas jedhu. Aanaan keenya aanaa horsiisee bulaa godina Booranaa keessatti argamu keessaa tokko jiddugala godinallee irraan fagaata. Iddoon keessumatti aadaan itti dhalateetiin guddateetiin itti barachaa jiru ibsaan qabu, neetworkiin qabu, daandiis hin qabu. Kanaafi rakkoo sun keessa ta'eetiin mucaan kun waan kana kalaqee isaa sun bakka wanni kun tokkollee hin guutaminitti televezyiinii waan laaluun hin qabne, intarneetii waan laaluun hin qabne, barnoota isaa baratirraa ka'eetiin warra baayoogaazii hojjetu jal deemeetiin sunirra waan laalerraa hojjechuun isaa nuufis raajiidha. Waan baay'ee nan boonsa jedheetiin ilaala. Rakkoo uummata furee jedheetiin ilaala. Tokkoffaa manni barnoota inni itti barachaa jiru ibsaan qabu. Man barnoota isaatii fi daree hundattuu ibsaa galchee jira. Manni barnoota isaa ibsa galgalallee ijoolleen deemteetiin ittiin barachuu dandeetti. Lammaffaa ollaa isaa maatii isaarraa ka'eetiin ollaa isaatii fi ibsa galchee duraan barattooti maatiin isaanii kurraazii yookaan waan akka shaamaa yookaan ibidda qoraanii bobeeffataniitiin kana fayyadamaa turanii. Amma immoo sa'aatii 24 guutuu ibsa isaas fayyadamaniitiin tajaajila argachaa jiranii. Sun qofaa miti abbootii dhuunfaa adda addaa magaalaa sun keessattis abbootii dhuunfaa illee galcha. Bir dabree gandoota ollaa gandoota sadiitii galchee jira. Kanaaf uummata naannoo suni tajaajila guddaa kennaafii jira jechuudha. Adaniin mootummaan naannoo Oromiyaa qarshii 200,000 badhaasee jira. Badhaasa isaa kanas kamisa waajjira pirezidaantiitti argamuudhaan obbo Shimallis Harkaa fudhateera. Ammachoon guddoon naatiin dhagahamte Shimallis mootummaan naannoo keenya Shimallis galatoomfadhee jira. Wanni inni sii tochaa hin jirti deeggarsa humni 200 naa kenne jajjabaadhii jedhee suumbiin birnaan dhaabbannaa jedhee. Amma wanti ani ittiin hojjedhu hin jirti waa hojii xiyyaan babal'ifachaa hojiin babal'ifadhaa akkasitti abdii qaba. Adan qarshii badhaafameen baayoogaazii mana 65 oliif ibsaa kennuu danda'u hojjechuu akka yaadaa qabu hojiiwwan kalaqaa kaanillee aansuuf akka itti jiru hime. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.